Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya Tooftaa Feesbuukii fi Yuutuubii keenyattiin wal qunnamsiifnuun isinitti hima. Al tokkotti Feesbuukii fi Yuutuubii keenya wal qunnamsiifnee laayivii hojjechuudhaaf Tooftaan gargaaruun isinitti hima. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole share, comment, like godhuun dagatinaa isiniin jenna. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya jalqaba Feesbuukii fi Yuutuubii keenya wal qunnamsiisuudhaaf Facebook page banachuu qabna. Page banachuudhaaf laayitiin isinii ta'a jechuudha. Page haaraa banuudhaaf akkuma isiniin jedhe jalqaba laayitii warri laayitii fayyadamtanis laayitiitti fayyadamtanii page haaraa banachuu ni dandeessanii. An laayitiitti waan hin fayyadamuuf jecha page haaraan bana jechuudha. Samboda gubbaa kanarratti iddoo create jedhu kanatti create jennee banna. Page kanaan nu dhufa jechuudha. Egaa page kun nu dhufe booda iddoo get started jettu san jala gabuun click goona. Page kanaan nu banama jechuudha. Asitti maqaa page keessanii san barreessitan jechuudha. Taatoo jeetiin bana. Taatoo jee gambane booda gaboyeetiin save godha jechuudha. Next jaani. Samboda page kana isinii dhufa. What category best describe the page you want to create jaa. Category keessan waan feetan godhuu dandeessanii fakkeenyaaf musician band yoo ta'e health yookaan immoo beauty yoo ta'e waan feetan godhuu dandeessanii. Taatoo jeetiin bana. Taatoo jee gambane booda gaboyeetiin save godha jechuudha. Next jaani. Samboda page kana isinii dhufa. What category best describe the page you want to create jaa. Category keessan waan feetan godhuu dandeessanii fakkeenyaaf musician band yoo ta'e health yookaan immoo beauty yoo ta'e waan feetan godhuu dandeessanii. Health boota jettuu tanaan tuqaa health select godheetiin jira jechuudha. Samboda next jaan. Page banamaa jira. Page amma bante kanaaf website ni qabdaa ijaa. Biraan dabara. Samboda akka laaltanii gartan kanatti page kun banamee jira. Taatoo jaa. Samboda category isaatis health yookaan immoo beauty jaa. Asitti cover picture asitti immoo profile picture kan feetan galchuu ni dandeessanii. Samboda dan gaboyeetiin dan jaan jechuudha. Kun akka laaltanii gartanitti page taatoo banamee jira jechuudha. Samboda egaan page taatoo kana banee xumure booda kallattiidhaan laayitii keessaan hin ba'a. Gama Google Chromeetiin deeme jechuudha. Google Chrome banaa. Egaan Google Chrome banee booda iddootti search jennu kana click jenneeniiti. Asitti click jenneeniiti. Samboda fbapp.us jennee barreessine jechuudha. Ono jalqaba nu dhufu kanarratti click jennaan jechuudha.
eega kana goone booda fbapp.us qayyoo kanarratti click goona jechuudha. San booda page kanaan nu dhufa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya page kun eega nu dhufe booda YouTube da Facebook page keenya wajjin wal qunnamsiisuu barbaanne moo Instagram da moo Twitter moo social media dilli kun nuuf dhufa jechuudha. San booda nuti ammaan tana YouTube fi Facebook waan wal qunnamsiisuu barbaanneef jecha YouTube irratti clicking godha. San booda page kanaan nu dhufa. Page kun eega nu dhufe booda gabbuuneeti iddoo kana add app to your page iddoo jettu sanatti click goona. San booda eega click goone booda page kanaan nu dhufa. Page kun wanni nu dhufeef amma error jaa gama desktopii waan jijjiiriniif jechuudha. Qabxii 3 gubbaarra jirtu tana tuquudhaan gama desktopii jijjiiruun dirqama. Eega gama desktopii jijjiirre booda page reefu error joosan haala kanaan nu banama jechuudha. Kuno YouTube taabiin haala kanaan nuuf banama jechuudha. Eega page kun nu dhufe booda gaa wanni nuti barbaannu YouTube tab qayyoo kanaadha. YouTube taabiin gaa tooftaa Facebook fi YouTube ittiin wal qunnamsiisuu dandeenyu kan yeroo baay'eedhaaf namoonni baay'een itti fayyadamaa turan garuu dhiyeenya kana YouTube taabiin dhokatee cufameetu jira. Garuu immoo tooftaan ammaan tan isin himaa jiru kanaan YouTube taabii baafnee itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Page kun eega nu baname booda as dhufneeti Facebook page iddoo jettu sanitti click goona. Eega click goone booda akkuma laaltanii gartan kanatti page nuti reefu banne san nu dhufee jira jechuudha. Achirratti click goona jechuudha. Eega click goone as dhufneeti iddoo kana dhufneeti add page tab iddoo jettu kanatti ammas click goona jechuudha. Nu banaa jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Ono page kanaan nu baname jechuudha. Installation in progress jaa amma page nuti banne taatuun san YouTube keenya wajjin wal qunnamaati jira jechuudha. Eeguudha qabna. Taatoo fi YouTube keenya wal qunnamaa jiran jechuudha. Bifa kanaan Facebook page fi YouTube keenya wal qunnamsiisuu ni dandeenya jechuudha. Amma page taatoo nuti banne san YouTube keenya wajjin wal qunnamaa jira jechuudha. Ono page taatoo haala kanaan nu banamee jira. Obsaan eeguudha qabna jechuudha. Hanga wal qunnamee sirriitti xumuramu obsaan eeguun dirqama jechuudha. Liif kan jettu tuqeetiin keessaa ba'a jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo haala kanaan liif jee WhatsApp keessaa baheetiin jira. Nuti Facebook page fi YouTube wal qunnamsiisuu waan barbaanneef WhatsApp nu barbaachisu waan ta'eef jecha liif jeetiin keessaa bahee jira. Kunoo kabajamtoota daawwattoota hordoftoota chaanaalii keenya page kun nu banamee jira jechuudha. Amma page nuti reefu banne taatoo fi YouTube hanga tokko wal qunnamanii jiranii garuu guutuutti wal qunnamsiisuudhaaf ammallee steepii garagaraatu nu hafaa. Amma page kun eega nu baname booda more iddoo jettu dheeneet click goona. Eega click goone booda optionii dila kanaan nu banama jechuudha. San booda nuti wanni barbaannu YouTube dha waan ta'echa YouTube san irratti click goona jechuudha. Click goona jechuudha. San booda eega YouTube irratti click goone booda ni eegna jechuudha. Wayiituun nu banamaa jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya
kuno amma kanaatu nu baname application setting page joon nu baname jira window kana nu baname jira as iddoon barbaachisan the most important place in iddoo tana jechuudha sanumaafu iddoo tana dhufneeti YouTube channel ID yookaan ammoo playlist ID toora kanatti ni jechuudha ID YouTube keeti kabajamtoota hordoftoota channel keenya channel ID channel YouTube keeti iddoo kanatti galchuun dirqama jechuudha bakka kanatti jechuudha ID YouTube keenya akkamitti arganname walumaan halaallu ID YouTube argachuudhaaf application YouTube seenna eega seenne booda YouTube keenya eega seenne booda kallattiidhaan profile picture YouTube keenya irratti click goona san booda your channel irratti mallee click goona your channel banna jechuudha eega kun window kun eega nu baname booda gubbaarra dheeneeti qabxii tuqa sadeen gubbaarra jirtu moggaa jirtu san irratti click goona jechuudha eega goone booda kanaan nu banama san booda option nu baname keessa share kan jiru san irratti click goona eega click goone booda option kanaan nu banama san booda kanneen keessaa copy link kan jiru irratti click goona jechuudha amma ID channel keenya salphatti arganne jirra jechuudha kallattiidhaan kabajamtoota hordoftoota keenya channel ID YouTube keenya haala kanaan kunoo galcheetiin jira isinis akkan reefu isin garsiisetti copy gootanii bakka tanatti paste yookaan ammoo asitti galchuu qabdan isin jechuun barbaada waan biraa takka illee osoo hin tuqne gabbuuneeti extra option iddoo jettu sanii gaditti iddoo no jettu tana yes goonee sirreessine jechuudha iddoo kana dhufneeti no kan jettu yesitti jijjiirree jechuudha kanas jechuudha mono ture samboota yes goonaa jechuudha lamiinuu samboota kabajamtoota hordoftoota keenya kanatti aansuudhaan gama save setting kan jirutti gabbuuneeti save goonaa jechuudha amma waan ta'u laalame amma viidiyoo YouTube kiyyaa harkisuudhaan Facebook yookaan ammoo page kanatti fidaa jechuudha kunoo laala viidiyoolee nan YouTube irratti fe'ee hundaa'u gamana fidee jira jechuudha kunoo akka laaltanii gartanitti gamana fidee jira jechuudha YouTube fi pagein nuti banne taatoon san bifa salphaadhaan wal qunnamanii jiran jechuudha meegama YouTube kiyyaa deemeetiin viidiyoon amma nuti pageidhaan harkifnee as finne kun YouTube irra ni jira moo hin jiru waan jiru kan laallu ta'a no YouTube kiyya kana gararaas miidiyaadha samboda viidiyoon page nuti reefu banne sanirra seene viidiyoon san ni jira moo hin jiru waan jiru waliin kan laallu ta'a kuno viidiyoon reefu page taatorra seenee jiru jechuudha viidiyoo kana deeggarsa qarshii artist Yonis Abdullahi kan jiru kana
peejiin nuti reefu banne harkisuudhaan gama isaa ifitti fudhatee jechuudha. Mee haaretti peejii nuti reefu banne san ammas banuudhaan viidiyoon san keessanii jirti moo hin jirtu waan jiru kan laallu ta'a. Kabajamtoota hordoftoota keenya add apps to your page iddoo jettu seennaa san booda tuqaa sadeen tana xuwineeti gama desktopitti jijjiirra jechuudha. San booda window kanaatu nu banama. Window kanaan nu banama. San booda eega windoon kun nu banamee booda peejii taatoo san irratti kiliik goona jechuudha. Peejiin taatoo hanga nu banamu ni eeyina. Window kanaan nu banamee jechuudha. San booda more iddoo jettu kiliik gooneeti banna. More eega banne booda optionii dila kanaan nu dhufa. San booda YouTube kan jiru banna jechuudha. Amma viidiyooleen YouTube irra jiran hundinuu gama peejii taatoo gama peejii Facebook keenyaa kanatti dhufanii seenan jechuudha. Kunoo akkuma ilaaltanii gartan kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa viidiyooleen YouTube keenya keessa jiran hundinuu gama peejii taatoo kana dhufanii jiran jechuudha. Kunoo akkuma ilaaltanii gartanitti jechuudha. Amma peejiin nuti banne peejiin taatoo YouTube keenya wajjin kallattiidhaan wal qunnamee jira jechuudha. Yaaliin keenyaas nu milkaa'ee jira jechuudha. Isinis peejii banattanii YouTube keessan wajjin wal qunnamsiisuu ni dandeessanii isin jenna. Wanni har'aaf jenne haayilaan gammaan tara hordoftanii nagaatti.